Video irraa kana akkuma kanaan dura seetanii irra gadi tuqxanii yoo bira dabartan ta'e otoo argiin otoo dhaggeeffatiin wanta as keessa jiru haga xumuraatti otoo daawwatiin yoo darbitanii ta'e carraa baay'ee isin fayyadu akka of jala dabarsitan asumarraan akeekkachiisaa isinitti hima. Bakki jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftoota kee qophaa'ee jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa gooti. Arras deebi'ee dhufeetiin jira. Akkuma isiniin jedhe deebiin koorraa wanta baay'ee isin fayyaduu fi gaaffii keessan irratti kan xiyyeeffate haaraa taatanii hordoftan subscribe gochuudhaan viidiyoo laayikii sheerii asxaabastaatii keessan gaaffii barbaadan koomentii irratti barreessuudhaan irra deebii haga xumuraatti na wajjin tura. Wanta hojjedhu waan biyyaansi mana keessatti hojjetachuu hin dandeenyu saantiba keenyaan bitanne rifeensa keenyatti kunuunsuu wal'aanuu dandeenyu nuuf hojjedhu kan jedhu gaaffiin keessan koomentii hedduu keessanii nan dubbisa. Anis immoo gaaffii keessan irratti xiyyeeffachuudhaan har'aa kaasee wanti isin salphaatti argachuu dandeessan irratti hojjechuu fi qophii xumuree jira. Anis immoo itti fayyadamaa jira akkuma argaatii jirtanii. Egaa akkuma isiniin jedhe isin seeraatiin haga xumuraatti kan na caqastan yoo ta'e biyyaansi viidiyoo nan hojjedhu viidiyoo daqiiqaa muraasaatti garuu namni na fayyadee yeroo isaatti kenne daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 keessatti wanta nama fayyadu argachuun baay'ee salphaadha akka kootti jechuudha. Isin garuu rakkoon keessanii hin daawwattanii wanta ani godhu akkanitti fayyadamutti itti fayyadamaa jirtu yoo ta'e wanta ani itti fayyadamaa jiru isa beekutu beekaa isa qammisitu argeeraa jechuudha faayidaansaa. Kanaafuu irra deebii seeraan viidiyoo caqasaa viidiyoo dhaggeeffadha akka jedhamtanitti itti fayyadamaa isinin jechuu barbaadeen. Karaa viidiyoo irratti yoon isin deebi'u bakka kanatti eermaaskiin ani qopheeffadhee jiru abukaadoo irraa kan hojjetamedha. Bakka kanarratti jechuudha haga dhumaatti kan wajjin turtan yoo ta'e garuu dhumarratti wanta addaa wanta haaraa fuuldurattis irratti hojjechuu fi isininis akka baay'ee fayyadu waan inni itti namanuu fi yaadee jira jechuudha. As bakka kanatti wanti itti fayyadamaa jiru akkuma isiniin jedhee abukaadoo maaskiidha. Maaskii abukaadoo akkamittiin akka hojjetamullee viidiyoo hedduu isaa yeroo baay'ee irra deddeebiitii waan itti fayyadamuu fi gad buutanii ilaaluu dandeessu. Yeroo inni abukaadoo sana walitti daaku wantoota walitti makeetti fayyadamellee hin waraabne garuu abukaadoo oliiv ooyilii akkasumallee aloe veraa fi muuzii wanneen kana arfan jechuudha walitti makee kan daakeetti fayyadamuuf qopheeffadhee jiru. As bakka kanatti seeraan na caqasaa seeraan dhaggeeffadhaa please. Wanti itti fayyadamu akkuma naanna fayyade isinin illee akka isinitti fayyadamtanii baay'ee hawwii gosa guddaa ture garuu namni muraasa jechuudha viidiyoo seeraan kan caqasee itti fayyadamaa jiru. Warri itti fayyadamtan garuu akka baay'ee isin fayyade akka baay'ee jaallattanii fi kan kanaan olii barbaaddanii na eegaa jirtanii. Koomentii irratti yaada keessan na beeksisaa jirtu. Egaa akkuma argaatii jirtanii abukaadoo koo mataa kootti dibachaa jira jechuudha. Haala kanaan baay'ee massaajii godha. Haga dhumaatti haga dheerina isaa isinillee akkuma koo rifeensa dheeraas gabaabaas qabaachuu dandeessu. Rifeensa baay'ina qabu hin qabne qabaachuu dandeessu. Callistanii akkanitti fayyadamu haala ittiin itti fayyadamaa jiru kana warri itti fayyadamaa jirtanii baay'ee isin fayyadaa jira. Isinummaan iyyuu natti himaa jirtu warri immoo maaluma itti fayyadamaa jirta maaluma gochaa jirta bilis nutti himi wanta itti fayyadamaa jirtu jettan viidiyoo koo daawwadhaa. Kunis fuulduratti kanan itti fayyadamaa jiru wantichi qabatamaatiin kan jijjiirama qabu anootu faayidaa hin qabu ta'e mana madaamii keessa dhaabbadhee akkasittiin ittiin fayyadamu jechuudha. Ana garuu baay'ee waan na fayyadeefin irra deddeebiitiin itti fayyadamaa jira. Kanaafuu rakkoon ana bira miti isin bira waan ta'eef seeraan na caqasuun itti fayyadamaa isin fayyadaa obsaan itti fayyadamaa yeroo itti kenna seera qabeessaan hojjetadhaatii itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaade. Inni kan biraan mana keessatti hojjetachuu hin dandeenyu haalli nuuf hin mijatu mana madaamiitti hojiitti biizii taana warra jettanii saantiba keessanii keessattuu qimamonni mana madaamii keessa waan baay'eedha kan isin bituu dandeessan waan baay'ee biraatii qabdu garuu kan isin fayyaduuf isin hin fayyanne adda baastanii beekuu keessanii fi akkaataa itti fayyadamaa keessaniitti kan rakkoo isin irraan ga'aa jiru waan ta'eef wanta naadha isinii qabadhee dhufe kana akka isin bitachuu argachuu dandeessanii guutummaa guutuutti itti namanaa jechuudha. Isas immoo itti deemaa jirra ammas irra deebii akka ammaatti haga ammaatti akka isin wajjin turtanii akeekkachiisa isinitti himaa jechuudha malee baay'ee akka isin jaallattan waan hin beekuu fi maal akka ta'ee fi eessaas akka bitachuu barbaada dandeessanii hubattanii akka isin itti fayyadamtan baay'ee isinitti himuuf jarjaree jira jechuudha wanta har'aa kana. Egaa akkuma argaa jirtan haala kanaatiin amma abukaadoo maaskiitti fayyadamuutti jira bakka kanarratti jechuudha. Dhumarra garuu waan biraatu jira har'a. Dhumarratti sarpiraayisii addaatu jira.
ammas na wajjuma jirtu ani wajjin jirtu na dhaggeeffachaa jirtu jedheetii yaadaasi jira. Rifeensa keessan wal qixxeeffachuudhaaf kan duubaa kan fuulduraa kan walakkaarra jiru guutummaa guutuutti yoo gabaabaatis bakka gabaabina isaa dheeratis bakka dheerina isaatti wal qixxeeffachuudhaaf akkamitti akka rifeensa irraa kutanii wal qixxeeffatan viidiyoo kana gadi hojjedheeraa gadi buutanii ilaaluu dandeessu. Akkuma argitan karaa tokkoon xumureeni amma paartii gara tokkoon naafii jira jechuudha. Argitanii baay'ee tokko namatti tola wantichi. Warri beeka warri qammasan ni beeka warri hin qammasneef immoo seeraan caqasaa viidiyoo isiniin jaammallee irra deebiite maaliif baay'ee tokko yeroo isin gaafattan koomentii irratti piliis maal gochuun qaba akkam ta'uun qaba naan jettan baay'ee garaan nyaattu waan ta'eef isa beekuuf salphaadha isa hin beekneef immoo rakkisaadha. Kanaafuu haalichi baay'ee salphaa waan ta'eef akkuma ni godhu kana yoo gootan yoo ta'e innaan itti fayyadamaa jiru wanti isin irraa jaallattan kun kan keessanii jechuudha kun kan keessanii. So guys amma kana bakka kanarraa karaa tokkoon fidee karaa tokkoon eegaleetiin jira. Asumarraa yeroo baay'ee goddinyaan kun ofirra jirtu waan ta'eef ishee taasaadha kana viidiyoo waraaboo maaliif kilaasiin keenya tokko kana hundaa kanaan fayyadamuu galgala ergan hojii hundaa xumuree yeroo sana waamiinii wanti isaan barbaachisu ergan isaaniif xumuree isaan gara kilaasii isaanii deemanii rafaniiti jechuudha. Yoo manaa bahus ta'e ergan jara gaggeessee booda malee baay'ee biiziin ta'a baay'ee na rakkisuu isiniin jedhee ture. Isa kana warri beektan beektu yoom kana eessa teenyee kana qopheessine akkasitti itti fayyadamuu dandeenya warri jettan. Anu akkuma keessanii isiniin jechuu fi amma bakka kana karaa gamasii gamanaan illee xumureetiin jira. Baay'ee namatti tola baay'ee massaajii godhee mastiraayis godhee haala kanaan qodaashee qullaa godhee jira. Kuni maanni oliif ooyilii avukaadoo fi muuzii kan of keessaa qabaa jechuudha. Akkuma isiniin jedhe gadi buutanii akkaataatti qophaa'u ilaaluu dandeessu. Har'as keessa viidiyoon akka hin dheeranne waan hin barbaaduuf kutee jira yookaan yeroo hundaa keessan hin waraabne. Amma guutummaa guutuutti xumureetiin masaajii gochaan jira jechuudha. Biyyaansi yoo xiqqaate daqiiqaa 5 haga 10tti yoo ta'u baate immoo daqiiqaa 2-3 gahaadha. Baay'atee miti seera qabeessaanii daqiiqaa muraasa keessatti itti fayyadamtan taanaan ni fayyada ni jijjiira ni dheeressanii guddisa. Amma xumureetii jira gamaanis gamasiin isaa lakkanaan bakki tokkotti gongonoon jira. Akkuma isin jedhu gongonoon jaalladha kamasa kaawuun jaalladhu ji'a waan ta'eef baay'ee natti ulfaataa isiniin jedhee ture. Amma kana xumuree feestaaliif dhi'aa jira jechuudha. Miicuuf eegama miicuufiin qophaa'aa jira. Amma kunoo daqiiqaan 30-40 xumuramtee shintibeetii keessan jira. Shaamboon koo har'aa tokko haaraa isinitti akka hin taane shaambichis maal akka ta'e isinitti himumaa kan deemaa jira. Amma hiikee xumurree sadeemuu fi miicuu fi jechuudha. Ammallee shintibeetii keessan jira jechuudha. Seeraan caqasaa yeroo kam miicaa yeroo kam dibatta warri jettan waanuma kamiyyoo ta'e dura dibattanii ofirra tursitaniiti kan isin ofirraa miicanii. Please guys viidiyoo dhaggeeffadhaa. Yoo haasaan koo isiniif hin galu yoo ta'e sheerii walii godhamee maal jechaa jirti jayyoon kun maal dubbattee seeraan yoo sii galeera ta'e naaf ibsi jettu. Haasaan nama tokko kan tokkoof galee tokkoof galuu dhiisuu danda'a. Sheerii illee walii godhaa. Sheerii walii godhaati wal hubachiisa. Waan beektan waan dhageessan waan qayyabattan waan hubattan illee wal hubachiisuuf yaalii godhaa. Akkuma argaa jirtanii kun as kanatti miicaatti jira jechuudha. Miicuutti jira. Yeroo miicuu nan fila baay'ee wayi akkuma yeroo hunda isiniin jedhu maaliif akka waliin xannee akkana jalaan ciccinne akkana jalaan buqqaane waan hin barbaaduu fi akeekkachiisan suuta jedhee rifeensa koof tiriitimentii gochuun jaalladha jechuudhaani. Isinillee akkas gochuu wanti isin daangessu tokko hin jiru. Shaamboo nanadhaatti fayyadamuuf qopheeffadhee jiru batiikaadha. Batiika kunoo bakka kanatti isinitti mul'atee dheeyyaadha. Shaamboo yeroo tokko qofaadha kanan itti dibu. Waa'ee shaamboollee hedduu isaa hojjedheen ture garuu faamilii koo warri haaraa taatanii dhuftanii seera qabeessa yeroo yerootti wanta itti fayyadamu akkasii galu eessumatti viidiyoo keessatti gaaffii akkasitti noomne waan hin barbaaduu fi bareechi haganaaf danda'ame isiniif ibsu yaaleera. Isinis immoo na caqasaa haga dhumaatti na wajjin turaa isiniin jaammallee irra deebii. Amma batiikaa shaamboo itti dibee tokko qofa yeroo tokko qofa kanan itti dibu. Maaliif shaamboo rifeensatti baay'isuun ni kukkutaa ni goggogsaa ni buqqisa yeroo filamu rakkoo irraan gaa waan ta'eef yeroo tokko qofaadha kanan itti fayyadamu isiniin jedhee jira. Isiniinis kun akkasiin fayyadu ani shakkii tokko illee hin qabu. Amma kana miicee xumuree sadarkaa kanarra ga'ee jira jechuudha. Amma kana filee waan kana keessaa bahee hin baane jechuun nama dandeessisatti waan xiqqoo jechuudha. Maaliif suuta hidheen bishaanii waan filuufi kun xiqqishuu kanaa jechuudha. Amma kana filee kanatu keessaa bahee
amma miicee xumuree jira. Amma gara paartii biraatti deemnaa jechuudha. Bakka kanatti wanti isin na xiyyeeffachuu fi seeraan na caqasuu qabdanii kuni kantuu shi'a beter jedhama. Kantuu shi'a beter yookaan immoo living conditionerii jedhama jechuudha. Rifeensa keessan haaluma kanaan erga miicanii xumurtanii booddee otoo bishaan isaan gogiin haala kanaan kireemii kanatti fayyadamtu jechuudha. Kireemii kanallee eessaa bitannaa, eessaa argannaa, akkamitti bitachuu dandeenya jechuun keessaniin oolu. Ammallee haga xumuraatti akkasiin wajjin jirtanii abdiin qaba. Anama xumuree jira. Har'a garuu baay'ee waan hin janjaree fi haala kanaan itti dibaa jira jechuudha. Maali natti qorreerra hin qorra. Inti beeti keessaa baanaan natti qorraa jira. Rifeensa koo akkuma argitan haaluma argitan sana miicee erga xumuree otoo bishaan isaa irraa hin gogiin bakka kana ga'ee jira jechuudha. Otoo bishaan isaa irraa hin gogiin kireemii kana kanan itti dibaatii jiru. Kireemiin kun maal jedha? Kantuu shi'a beter kokonaatii irraa kan hojjetame jechuudha. Baay'ee bareeda. Fooliin isaa rifeensaaf illee viitaaminoota hedduu of keessaa qaba. Rifeensi akka hin caccabne, akka hin buqqaane, akka bareeduu fi akka calaqqisuu halluu yookaan kalarii bareeda akka qabuuf kan gargaaru tokko kunoo kantuu shi'a beteriidha. Suura isaa isinii maxxanseetiin jira. Garuu fuulduratti jalqaba haga xumuraatti waa'ee kantuu shi'a beterii kana seera qabeessaan akkan isiniif ibsuu fi akkuma isiniin jedhe karoora koo isa tokkoffaa yookaan immoo isa qophii koo xumuree jira. Biteellee orderii godhee qopheessiitiin jira jechuudha. Fixee kan biraa bitee orderii godheen jira. Isaa akkam bitee isaa akkam fidee kana wajjin tokko lamaan kan isinii ibsu ta'a. Amma garuu eessatti deemna? Fooxaan illee goggossuu dandeessu. Erga shinti beetii keessaa rifeensa keessa miicanii otoo bishaan isaa keessaan gogeenii kireemii kana itti dibdanii booda wayii istiishwaariitiin akkuma koo kana goffachuu yookaan immoo fooxaatiin illee gossuu dandeessu. Rakkoo hin qabu. Waan isin tamachee waan dandeessaniin jechuudha. Kuni dhumarratti baay'ee kan bareedu, baay'ee kan nama hawwatu, hamma itti fayyadamtanitti akkasiin baay'ee jarjartanii eessaa bitannaa, eessaa argannaa jechuun keessaniin oolle bakka argattaniitii akkaataatti orderii godhachuu dandeessanii orderii bakka kamiyyuu jira. Baay'ee bareeda. Dhumni isaa kana fakkaata.